Sin argamu Waaqayyo gooftaan maccaa uumama hundumaa gararraadha. Waa gochuuf dursee kan biraa iyyaman gaafatu hundaa gochuuf aboo guutuuf humna jabaa qaba. Waaqayyo maal dadhaba? Hundaa danda'uu isaa hubachiisuu waan barbaadeef ani Waaqayyoodha jedhe. Akkuma sadaffaa irratti garuu maqaan koo Waaqayyo isa jiraataadha jedhee of hin beeksifne yommuu jedhu abboonni amantii sun tasuma maqaa Waaqayyo jedhu hin beekan jechuu utuu hin ta'in maqaa Waaqayyo jedhu kun nama oolchuuf akka kenname guutumaan guutuutti hubanne jechuu isaati. Maqaan kun maqaa oolchuu danda'u ta'uu isaa guutummaatti kan hubatan Israa'eloota ittiin laga Gibxii ba'aniif ijoollee isaaniiti. Maqichi maqaa oolchuu danda'uudha. Maqaa warra guyyaatti waamamin hin oolle irra caala. Waaqayyo si oolcha. Kiyyoo namni siif kaa'u xiyya gasitti dhiifamu, dha'icha nama balleessu, dhukkuba hamaa maree nama ciibsu, maraatummaa salphina gad deebitee namaa gad ta'u, abdee balbala namaa ijaajju, harka namaa kajeelu, du'a gar malee Waaqayyo si oolcha. Wanta nu humna baay'ee nu gaafata jennu Waaqayyo jecha tokkoon iddootti godha. Akka cirracha galaanaa kan baay'atan loltoonni Filisxeem akka utubaa mana isaaniitti kan amanatan, Goliyaadiin kuffisuuf ga'umsa kan argate dhagaa furuursaan baachuu danda'uudha. Xinnoo maqaa Waaqayyootiin ol fuute irraa amantaan dhabin, isumaan danuu diinota kee ari'atta. Jireenya tittilixxe keessaa gassi baasuu kan barbaadan danuudha. Kan nu wajjin jiru gooftarraa kan hafe baay'ee funyoo baata. Ittiin nu xaxuudhaaf kan nu booddee yaa'u danuu kiyyoo baata. Saa'olis jalqabaa harkaa teessoo Biriitaaniyaa kan fuudhee fi waldaa dagaagina waliinii kan hundeesse. Oliiver Cromwell michuu isaaniitiin sagalee waca ajaa'ibsiifannaa namootaa hin amanin. Aniifati kan fannifamnu yoo taane sagalee fannisaa jedhu jaruma dhageessisaa jedhani. Baay'atee ol ka'ee harki harka Waaqayyoon hin caalu. Baay'inni dubbii namootaas tokkicha dubbii Waaqayyoon caalu. Daddabarree dhufne waan hubanne qabna. Riqicha buusee nu ceese jennee kan eegganne nu duraa butee liqimfamuu keenya laallaan garaan nu gubate. Riqicha jireenyaa ta'ee laga du'aa sana inni nu ceesise Kiristoos garuu mirga keenya dhaabatee jira. Haalleluuyaa! Warri irra waan xinnoo irratti lafee duddaa nu cabsuu barbaadan boru waan guddaa gannu dhiisu kana beenna. Abbannoon nama naan baasuun galanaan galan iddootii anaaf jaallattee sanan naamana hawwiin koo qixa hin taane keesse nagana sammuun koo jechatti jettee qofa amana. Jireenyan jiraadhu gajjallaa jireenyan jiru hin jedhin. Geengoo rakkinaa lixeera ba'uuf karaan qabu kan jettu funyoo rakkina kee Waaqayyoon kutaa. Cinaacha kee quuqqaa jireenyaa irra ciibsaan tursu inni. Jireenya deemsa dadhabee quphane kaasa, dhugaa badee fuudhee mul'isa, lafee cabe wallaanee fayyisa. Waaqayyo nuuf yaada gaarii qaba. Eeyyee Waaqayyo karoora moo'ichaa nuuf qaba. Gammachuun goofticha beekuu keessaa dhufa. Tokko tokko gaafuman amane nammaara jedha. Hammaaramuu dhiisuu danda'a obsi. Arra boojuu kam jala yoo jiraanne iyyuu Waaqayyo gaaf tokko isa boojuu deebisu nu keessaa hin kaasa jedhanii sammuu isaanii amansiisaniiru Israa'eloonni. Amma yeroo kana rakkina kam jala yoo jiraatte iyyuu furmaata sii kennuuf Waaqayyo dubbiisaaf amanamaadha. Aannaa Israa'elootaa kan dhaga'e ana jedhe Waaqayyo. Waaqayyo hin dhagaa. Galgalaaf ganamni kee aarii kan ta'e, jireenya hin tasgabboofne jeeqamaa keessa kan jiraatu, naan mijanne haalli keessa jiru naan taane jechuun kan of si jibbisiisu. Gara Waaqayyotti Waaqayyo dubbiisaaf amanamaadha. Bara barri harka kee afaan kee irra kaa'u abdiin kutatin, ittiin sii dhiyeef ittiin siin bari'u. Wanti garaa namaa madeessu maaliif kakuu dursaan jedhin arfii si waraane kan sitti buqqisu gooftaan danda'aadha. Dhagaan burrusaan rukutamee mana ijaara. Sibiila gara qara barbaanneetti kan nuyi deebifnu abidda buusuu fi burrusaan tumuu booddeedha. Harraban dadhabe jechan natti cime, mul'ata baadheen gatame, karaan eeggadhee cufame, riyaadhaan tuffatame, hawaasaan uffame hin jedhin. Balbala rakkinaa sitti gad deebisuu Waaqayyo ukkaamsee si ajjeesuu miti. Abjuuna jiraatu warra wanti qabatamaan harka keenya keessa hin jiru yoo ta'e illee abdii qarmii nu funaansisa.
Ga'umsa keenyaaf ka'umsa keenyatu murteessaadha jabaa wajjin kaan irra nyaatamnu. Isa si garboomfate dha'een harkaa si baafadha inni jedhe Waaqayyo dubbiinsaa amansiisaadha. Oolshaadhaaf okkalshaadhaa lanama ka'umsaaf ga'umsaa koo ganama Yesuus jaallatama. Oolshaadhaaf okkalshaadhaa lanama ka'umsaaf ga'umsaa koo ganama Yesuus jaallatama. Ani Waaqayyoodha jedhee Museetti kan inni dubbateef inni lammaffaan saba sana boqochiisuu kan danda'u isa akka ta'e barsiisuudhaafi. Warri beekumsa dandeettii qabeenyaaf humna isaanii amanatan gara isaatti akka deebi'an Waaqayyo barbaadeera. Mana ijaarrattee gaa'ila dhaabbattee nama yeroo taatee beekumsaan fagaattee qabeenya horattee camaddee qotattee ammayyuu hin boqonne haaran galfanne uffee jettee hin teenye erga taate. Isa boqonnaa siif kennuu danda'u Waaqayyotti maaf of hin dhiiftu? Bara kee wallaansoo cimaan dabarsitee haala mijataa utuu eeggattu faallaa isa eeggatteen deebii kan argatte madda jireenyaa isa ta'e karaa Waaqayyoo malee eenyullee jireenyatti gammaduu akka hin dandeenye beeki. Bara hundumtuu jireenya fooyyeffachuuf fiigu karaan dhiphaadha. Biyya lafaa hanga jiraannutti rakkina yoo qabaanne iyyuu wanti biyya lafaa kana keessatti nurra ga'u Kiristoosiin kan arganne nagaa keenya hin booressin. Dhaloota kana boqochiisuu kan danda'u kan biliif daana'uun fixu miti. Isa omtuu kan hin dhimne Waaqayyoodha malee agam qabeenyaan beekamnu iyyuu sammuun keenya boqochuu hin danda'u. Garaan keenya Waaqayyoon qofaatti akka boqotutti hojjetame hoo. Fedhii kee yommuu guuttattu jaalallee kee fudhattee bakka bashannanaa yommuu deemtu nan boqodha jettee galaana yommuu daattu nama yeelloon beenne warra qullaa yaa'u yommuu laaltu fedhiin kee sii guutee waan ara galfatte sitti fakkaata. Yeroo muraasa booda gara kophaa keetti yommuu deebitu yaaddoo sirraa wal qaba. Waan qaqqabuu hin dandeenyetti si hiixachiisa. Gaafa isa dhabdu immoo jireenyarra du'a si filachiisa. Jiruuf jireenya kee goolamaa ta'a. Nagaan kees boora'aa ta'a. Kun kana ta'uu kan danda'e mul'anni jireenya kee waan sirraa cufameefidha. Amma garuu Waaqayyo sirraa banuu barbaadeera. Si boqochiisuu kan danda'u Waaqayyoon ta'uu beeki waaqeffadhu. Lafa Waaqayyo jiru, hojii Waaqayyo keessa jiru filataa jiru warri hubatan. Waaqayyo isa dhugaa waaqessuun jireenya. Solomoon waan lapheef sammuun isaa barbaade kamiyyuu gochuuf kan isa dandeessisu karaa faboo guddaa qaba ture. Kun ta'ee utuu jiruu deebii yaanni garaasaa fedhiisaaf kennu madaaluuf murteeffate. Gara itti isa baasu yoo hubate malee fedhiisaaf nama deebii hin laanne ture. Haala amma keessa jirru keessaa olaantummaan kan nu baasuu danda'u Waaqayyoon ta'uu isaa hubannu. The Wall Street Journal gaazexaa jedhu irratti namni barreeffama dhiyeessu tokko akkas jedhe. Qarshiin jireenya bara baraatii alaa iddoo hundumaatiin kan nama ga'uu fi waraqaa darbii biyyoolessaati. Gammachuurraa kan hafe hundaa kennuuf dhiyeessaa biyyoolessaati jedhee ibse. Jireenya bara baraa gammachuuf nagaan kennaa Waaqayyo akka ta'an kanarraallee hubachuun hin danda'ama. Israa'eloonni laga dandeettiif qabeenyaan hin baane keessaa Waaqayyoon ba'ani. Humni kee muraasa yoo ta'e iyyuu Waaqayyo si baasa. Dhaloonni kun boqonnaa barbaada garuu Waaqayyo irraa galagalee jiraata taanaan hin boqotin hafa. Gaafa Waaqayyo harka nama qabu muka gaaguraarraa kufanii hafu balaa konkolaataa of kalu. Dhaloonni Waaqayyo taare garuu Hippi kana gallaan hin fayyite. Televezyiinii bannaan hanqaaluudha qodaa isaas fideera. Isin qaalluudha. Mucaan keessan torban lama irraa dhuftee fayyite. Fayyite. Amma qodaa qaalluu guurtanii fiddanii. Fidee anis Dhaqaa fidaa, dhaqaa fidaa ishee. Namni Waaqayyoo raajii Masarat Taayyee wangeela keessaa hojii ergamootaa boqonnaa 19 irra saganee jiru akkasitti dubbatan. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 bara sana warri seexana waamanedha. Macaafa isaanii gara 25,000tti tilmaamamuu fidanii gubanii harka isaanii Waaqayyotti laatanidha. Isa caafametu raawwatamuudhaaf oofee fide gooftaatu. Sabni kun hin galateeffatu lafa jiru.
Mee gadi naqaasitti qodaa qallummaa keessanii. Musliima sin amantiidhaan. Musliima amantiidhaan. Ortodoksii. Okay, garuu callee lakkooftu. Fidi jira isatuun jira dhuguu ayyaanichi buu. Mee wayyicha uffadhaati waan gootan hundumaan argisiisa akka manatti gootan san. Isa maal jettanii lakkooftu san na lakkooftan. Bakka yeroo ani kana uffadheen taa isatu agatti darba bakka qodaa sanatti fida kana fida jedha. Kana fida. Yeroo sana ani kun beeku. Waggaa meeqaa fi kan hojjetaa turte? Waggaa 29. Iyyuu foorichuu kan danda'u. Caatii guyyaa guyyaatti hidhaa shan na nyaachisa. Sijaaraa isteekkaadhaan nan bita. Hidhaa shan ja'a. Hidhaa shan isteekkaadhaan sijaaraa paakeettii ani bitu isteekkaadhaan nan bita. Okay. Qabeenya sinatti hin godhanne kanumaan akkasitti hin jiraata bitu bakkanii. Namni immoo sinitti yaa. Inni nufa Eessa? Eessayyuu nufa bakka. Eessaa'u? Nufa. Maanni wayyoonni kun maanni kun maal. Kuni ani Takwari. Kan Toqaara baay'ee. Okay. Inni kun maratadha. Marata. Raaheeruudha. Raayyoo. Inni kun moqxoriyaadha. 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 Okay. Inni kun maaddii caatiidha. Okay. Caatii irratti qaaba. Kunoo. Inni kun maratadha. Inni kun wawiyyaasa kiristaanaa awliyaadha. Kan oliyaati. Kittaa wajjinidha kunoo. Yeroo sin kana waamtan inni dhufu seexanoonni. Seexanootatu dhufaa yeroo waamamu. Inni dhufa caatee hukumaa qaamu hin beeku bakka na wallaalchisa. Yeroo sana hin beektan. Of hin beeku. Mucaan keessa waggaa tokko dhukkubsattee. Dhukkubsatte. Eeyyutu fide addana gaafa isheen dhuftu. Haadha manaa amaatiin koo nama shantu dhufe asitti wanni jedhe. Haadha manaa dhufe amane. Amananii ani immoo televezyiinaan kana guuree dhufaa huccaan koo naaf hiike jedhe. TV yeroo laaltan. Harka kaa'e televezyiinaan. Harkarra keessanii. TV araar. Baali tagaba kibba godoo seexanaa diigee ragaaba jedhamu amma isiniin galu isiniif. Garuu isaan goolii arfaniitiin kukkufu yeroo sana ibiddadha waaqayyo ibidda wanta ta'eefi mabiraqii waaqayyo gaafa siibuu maal jedhama caafni rajinnaa tarajii abirooyii warqaalluedha. Gargaaraan gaafa kufu gargaaramaanis duuka kufaa'edha. Ilmaan isaanii gaafa waldaa keessaa si caa jedhan achiin dhaama. Ayira mana kee irraa arras. Ayira naannoo keetii arras. Maarree har'a TV'n Araaraa mana obbo Taaddasaa keessatti maal hojjechuu yaaltee TV Araaraa arganii akkuma Yesuus guutummaa Galiilaa keessa naanna'ee mana sagadaa san keessatti barsiisa wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabe namoota dhukkubaa fi dhibee hundumatti fayyisaa ture. Egaa har'a immoo TV'n Araaraa gola mana namaatti ergaa fayyinaa namoota gooftaa beekaniif hin beekneef dabarsaa jirti. Gaafa TV Araaraa wajjin kadhattan gaafa sana jireenya keessan keessa maaltu darbe? Na boonsisee akka tokko na godhee garuu isin muksiisee akka tokko sin godhe. yeroo kana wanni jedhu halkan na cannaqa akka tokko na godhe. Jarri amma galanitti immoo mucaa immoo waggaa 12 bismaara asiin baay'e. Wama lubbuu ishee fudhatta malee waraantee mucaa godhin ishee dhangaree hin deebi'u si achi jee kutadhe bakka. Kutattan. Warri mana keessanitti yaa'an. Uluun amma akka xalaatatti na ilaalan arrafuu maal jedhu akkamitti akkas ta'a jedhanii baay'een isaanii ni jedhu ganaa dhuftu sin jee bakka. Haleluyaa! Okay. Qaalluun keessa mucaa keessanii waa'ee gochuu hin dandeenye yaalaan turre. Eessa wanni hin jenne kaa yaa maal jeesuu maal dandeenye. Hin dandeenye. Humna hin qabu kaa. Humna. Humna hin qabu. Fayyisuudhaaf maal gochaa turtan? Ishee moo manaa kibii hospitaalan geesse hospitaala geedoon geesse amboon geesse gillesabiin geesse homaa jijjiirraa dhabnaan amma lubbuun ishee amaatiin koo baattee jirti. Lubbuun mucaan koo hojii koo ilaalu hin darbu jeen gara caakkaattan deeme. Caakkaa deemeen eeguun dhufu sanuma baatanii jiru. Amma booddee mucaan kun hin duutu
miti televizyiinii bannaani motoraan dhufanii motoraan na waamanii na fudhatanii. Akkanan jedhu TV durrumaa manaa qabdu immoo Yerumaan banu isuma baname. isuma na dhaqee bu'aa. Isuma baname mana koo hin jiru. Galgalaan banee dafinoo ganamaa mulu ijoollee sassaabiitii yaa'in amaatii kootiin birrii kennee naageessaan jee ani galgala isaa televizyiinii harkuma keerran kaa'ee nagaatti eddasi. Nagaa argatta Akka asii gallaan immoo injittii na qoruuf immoo bismaaratti hidhee. Bafasum nduutu somaan taatus ani sin deebi'u kutadhuun jeeni. Kutadhattan. Kutadhu jaarsummaa dhufanii maal jeeni. Jaarsummaadhaan deebi'edhu. Isa waan akkasitti natti hin dhufina. Mucaa koo qaltanii nyaattu taanaan qircaa hiradhaa malee baammaa booddee gara sanaatti hin deebi'u jeeni. Gara sanatti hin deebi'u. Deebi'u. Leenca Yihuudaa mo'aadha. Ol golchaadha karaa qaba oolchuudhaaf. Iyyee foonichee maqaa isaaf galata kan fidu. Haleluuyaa. Waaw. Warra isinitti waaqessanii noo maal jettom? Warra isin biratti dhufanii waaqeffatan. Inkwaan isaan bichaa miti warra ortodoksii iyyuu pheenxee taatee jedhanii komachaa jirani dibannaa fudheen kennaa fudheen muluun isaanii akkas dhufaniin barbaada bakka. Muluu isaanii. Muluun isaanii. Okay. Harka laphee irra kaadhaame. Kaasaa ol harka. Tiqabe maayikii. Yesuus jedha nama wajjin. Yesus Siif kan hin taane. siif kan hin taane Anamma fideera. Qodaa mana koo keessaa jedha. qodaa mana koo keessaa Jireenya koo keessaa. jireenya koo keessaa Lubbuu koo keessaa. lubbuu koo keessaa Qulleessi jedha. qulleesseera. Out, you demon spirit. Out, out, out in Jesus' name. You are free. haala ittiin waaqeffachaa